Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii Independent Oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Har'i bitootessa 30 bara 2017 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya bakka irraa sagantaa keenya hordofaa jirtan hundatti nagaan keenya sinaa qaqqabu jechuun sagantaa keenya eegalla. Isin keessummeessuun haga xumura sagantaa keenyaatti kan isin faana jirus ani Bulii Bakkooti. Egaan akkuma beekamu guyyaa keenya eegganne qophii keenya irraa qindeeffannee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qabiyyeen qophii keenya guyyaa irraa oduu fi dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti dhaggeeffattoota keenya. Egaan haga xumura sagantaa keenyaatti turtii gaarii nu waliin qabaadhaa isiniin jecha oduu keenya guyyaa irraaf gara falmattuu lammittan isin dabarsa. Hashamaa harka fuunee dhaggeeffattoota keenyaa oduu keenya guyyaa har'aan isin dhageessisa. Oduu waliin an falmattuu lammiiti. Weerartoonni Sumaalee gargaarsa mootummaa wayyaanee irraa argatan fayyadamuun uummata Oromoo irratti waraana bananii kan jiran godina Baalee aanaa Raayituu fi aanaa Beeltoo keessattis duula jabaa ilmaan Oromoo irratti adeemsisaa jiraatuun dhaga'ameera. Lola tibba darbeerraa qabuun aanaa Raayituu fi aanaa Beeltoo keessatti adeemsifamaa jiru kanarrattis raayyaan ittisa biyyaa mootummaa wayyaanee weerartoota Sumaalee tumsuun uummata Oromoo irratti kallattiin dhukaasaa turuun yoo beekamu, konkolaattonni fe'iisaa weerartoota Sumaalee kun meeshaalee waraanaa guguddaa itti fe'atuun Oromoo irratti dhukaasaa turanis kan mootummaa wayyaanee ta'uu himan jiraattonni. Gabaasa guutuu oduu kanaa Bulii Bakkoo akka itti aanutti dhiyeessa. Humnoonni hidhattoota Sumaalee weerara daangaa Oromiyaa irratti gaggeessaa jiran kan jabeessanii turan yoo ta'u, torban darbe keessa godina Arsii Baalee aanaa Raayituu fi aanaa Daawwee keessatti duulli weerara daangaa uummata Oromoo irratti karaa mootummaa wayyaanee qindaa'ee gaggeeffamaa jiru matumaa kan dhaabbachuu hin dandeenye ta'uun dhaga'ameera. Lola torban darbe keessa aanaa Raayituu fi aanaa Daawwee keessatti uummataa fi hidhattoota gidduutti gaggeeffameen lubbuun ilmaan Oromoo 4 darbuun beekameera. Haa ta'u malee uummanni Oromoo gootummaan dura dhaabbachuun diina kana ofirraa qolachuu danda'eeraa jedhu jiraattonni. Itti dabaluun namni kun sochii yeroo ammaa kana OPDO waggaa 27ffaa ayyaaneffachuuf uummata iraarsaa jirtu irratti uummati Oromoo madaa daangaa hin qabne baatee ergamtoota wayyaanii OPDOf kan hin ayyaaneffanne ta'uu dubbatu. Gocha gara jabummaa ilmaan Oromoo akka sareetti ajjeesisaa kan jirtu OPDOn uummata Oromoo farra miti waggaa 27 keessatti bu'aa tokko kan hin buufnee fi waggoota darban kana keessatti dhiiga ilmaan Oromoo akka bishaanitti dhangalaasaa, lafa isaarraa godaansisaa, qabeenya isaa saamsisaa, akkasuma ammoo gootota isa dura dhaabbatan ammoo qaamaa hir'isaa kaan ammoo mana hidhaa keessatti kan iraarsaa jirtu OPDOn har'a waggaa 27ffaa nurratti hin ayyaaneffatu jechuun jiraataan Baalee tokko bilbilaan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himan. Walitti bu'iinsa sun duraan gara aanaa Raayituu fi aanaa Daawwee sarare yookaan magaalaa Bareedintuu jedhamu tokko jira naannoo sanitti walitti bu'iinsi guddaa ture. Garanaanis gara aanaa Beeltoo, aanaa Raasoo fi Himee bakka amma aanaa Raayituutti wal qunnaman sanitti lola jabaatti ture. Torban tokkoon dura gara Elkarree ture. Lola jabaatti ture yeroo achi turutti waan ija kiyyaanis argee jira. Naannoo amma Somaalee aanaa Raasoo fa'aa kan jedhan sani naannoo sanitti amma walitti bu'iinsi guddaan ka ture haga iddoo waraanaa mijeeffatanii shigii waan jedhamu san keessatti haga ammaa achi naannoo san ka turanii jihiyyaan keessa dabree argee ture. Walitti bu'iinsi torban dabree walitti bu'amaa ture suni nama hidhattoota sanirraallee nama heddu'ee uummata Oromoo irraallee haga nama
afur akkasitti odeeffannoo jedhu dhaga'ee achitti walitti bu'iinsa hamaa ture. Booda warris akka waan sodaatee duubatti deebi'etti warri hidhattoonni addaa sun. Kun gaama godina Baalee keessaa jechuudha. Kun godina Baalee keessaa anis sababa hojiitiif jecha naannoo 5 ture achi yeroo keessa gaddeebi'u waan kana arguu danda'e. Amma godina Baalee keessatti akkasumas immoo godina Arsii Lixaa Ba'aa keessatti yeroo adda addaatti deddeebi'ee waan kun deemaa jira. Kan ammaa kana godina Baalee Aanaa Raayituu keessatti lola hidhattoota yookaan weerartoota naannoo Sumaalee fi uummata Oromoo gidduutti deemaa jiru kana keessa raayyaan ittisa biyya mootummaa kunuunfataa wayyaanellee gara hidhattoota naannoo Sumaalee kana goree uummata Oromoo akka haadhaa jirutti kan odeeffamaa jiru waan kana waan odeeffatan qabdu laata? Odeeffannoon kun bal'inaan jechuun akka ifa ta'etti kan mul'atu maali jennaan waraanni yookaan ammoo hidhattoonni naannoo 5 kun hidhataniitiin sosocho'aa jiranii hidhattoota san callaa osoo hin ta'in waraana raayyaa biyyaa humna ittisa biyyaa keessaa akka waraana sana irratti hirmaatanii fi bifa boqonnaatiin gara maatii isaaniitti deebanii yookaan naannoo isaaniitti deebanii waan kana akka isaan gara lola kanaatti deemanii odeeffannoo jirurraa ka'eetiin kun akka mootummaan biyyattii harka keessaa qabu akkasitti kan beekamu. Kana callaa osoo hin taane deeggarsi achirraa kennamus hedduutu jira. Maaliif jennaan warri akka makiinaa waraanaa gabatee lakkoofsa 4 amma yeroo hedduu matireessa meeshaa waraanaa ulfaataa sana irratti hidhanii jedhanii lakkoofsa 4 jechuun kan mootummaati. Mootummaan ammoo waan kanarratti guutumaan guutuutti akka inni gargaarsa harka keessa qabu kan agarsiisu jechuudha. Egaa uummanni Oromoodhaa godina Baalees immoo ol gargaareeti kan inni weerartoota kana ofirraatti qolatuudhaaf yaalaa jiru akka odeeffannoo argadheetti haalli uummata Oromoo godina Baalee Aanaa Raayituudhaa attam jira uummati waltumsaa ol gargaaraadha jira dhimma kanarratti. Kun ifatti waan ani namni keessaa gara sakaraa sun yeroo dabarrutti namni tokko hojjeta yookaan ammoo poolisii naannoo aanama Raayituu sun kan ture waliin karaa deemaa turre odeeffannoo tokko irraa fudhachuu yaalee ture. Namni sun kan naan jedhe waraanni sun waraana karaa mootummaatiinis karaa naannoo shaniitis uummata Oromoo irratti waan yookaan ammoo kolonii lafaa yookaan ammoo lafa daangaa babal'ifannaa irratti taa'uu jiru waan ta'eef kana ammoo nutis dhalattoonni Oromoo taanee kan poolisa yookaan ammoo humna nagaa eegu yookaan ammoo miseensa poolisa Oromoo taanee martii waan kana irratti callisuu akka hin dandeenye odeeffannoo gadi qabeetuma sirriitti kan natti hime. Kana yoo ilaaltu hojjetaa mootummaa irraas jalqabee warra amma nagaa eegdota yookaan poolisoota irraa jalqabee haga uummata bal'aatti ga'utti wanti kun akka tokkummaan guddaan jiruu fi lafa isaanii akka diinaaf gadi hin dhibne akka sirriitti waan kanarratti xiiqii guddaan kaa'an agarsiisa. Kana jechuun waan odeeffannoo afaan namticha poolisa kanarraa dhaga'ee wanni akkasii yeroo dubbatamu akka malee nama gammachiisa. Uummannis kana caalaa wanni uummanni kakaasu waan abdii guddaatu jira karaa sana yoo ilaalle jechuudha barbaade. Gama biraatiin immoo dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo yookaan OPDO kan ofiin jedhee of yaamu akkasumas immoo Oromiyaan bulchaa jira warri jedhan hundeeffama isaanii ganna 27ffaa ayyaaneffatuudhaaf Oromiyaa bakkoota adda addaa keessatti uummatarraa maallaqa guuraa jiranii ayyaana sana irrattis immoo akka hirmaataniif uummata dirqisiisaa akka jiranidha. Mee haalli kun maaltu mul'ata godina Arsiif Baalee keessatti dhimma ayyaana OPDO kanaan wal qabatee maal quba qabdu laata? Kun waan uummanni ifaan ifatti irratti hojjechuu jiru maaliif jennaan mallattoo adda addaatti mul'ata. Yeroo amma akka durii kaanii humnaanis nama ofuu warrallee sodaatanii uummannis bakka isaanitti wal gaaniifiti bakka isaan dhaabbataniyyuu laaluu uummanni yeroo ammaa kana hin dandeenye maaliif jennaan madaa guddaa garaa isaa keessa jira. Ammas haaromsaa jedhanii waan hedduutti ta'amaa ture haga jeequmsa waliigalaa guddichaa as ta'aa jirutti haala kanaan wal qabatee uummannis akka malee garaa jabaatee waan iccitii fi garaatti dhufate bakka wal ga'ee jedhan itti dhaquutti hin jiru. Yoo wal mari'atanis yookaan ammoo wal ga'ee adda addaa qabaatanis akka kophaa isaaniitti sababni tokko naannoo magaalaatti kanuma walii waamaniitiin waan akka sobaa dubbatan malee naannoo Oromoo waan akkanarratti hirmaatu kaataa dhiisee ammas dhiisuu jira. Haa ta'u ammoo bakka amma buusii maal jedhan kana waan tokko yeroo dhageenyatti yeroo argaa jirru kanattis waan hedduutu mul'achuu jira. Maaliif jennaan mootummaan waan kanarratti akka uummata amansiiseetiin uummanni akka buusii kana hin buufne waan beekuuf wanni guddaan amma tooftaan inni fayyadamuu jiru tooftaalee garaa garaati. Maali jennaan karaa maallaqa sanis isaatti kafalaa karaa akkanaatiin parsantii haganaatiin irraa murra jechuudhaan karaa maali maqaa uummata beela'eetiin parsantii 20 irraa murra jechuudhaan waan kanaan wal qabatee kan makanaan bifa saniin buusii garaagaraa yookaan ammoo uummata irraa waan akkasii sassaabuu deemu jiran. Uummanni ammoo akka durii kaan ishii jedhee yookaan ammoo tola jedhee waan irraa fudhatu tokkollee mul'achuutti hin jiru walitti bu'iinsumatti jira. Kana karaa kanaan mul'atu.
akkuma ga'atuu quba qabdu uummanni Oromoo ganna tokko guutuudhaaf ofii bilisummaa isaa fi walabummaa Oromiyaadhaaf qabsoo guddaadha godhaa ture warraaqsa guddaa gaggeessaa ture irras uumatti jira. Pirezidaantii naannoo Oromiyaadha obbo Lammaa Magarsaa immoo guyyoota lamaan sadan kana walgahii magaalaa Adaamaa keessatti hundeeffama waggaa 27ffaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo teessuma teessise irratti uummanni dhiifama nuuf godheera carraa dhuma nuuf kenneera kanaaf jabaannee hojjetuu qabna jedheeti kan inni dubbataa ture teessuma irratti. Mee kana uummanni Oromoo akkamittiin ilaalaa jira dhiifama isaan gaafataa jiraniif sosobbaa isaan uummata Oromoo irratti gaggeessaa jiran kana akkasumas immoo haasaan pirezidaantiin naannoo Oromiyaadha Lammaa Magarsaa kun ammam dhugaadha uummanni Oromoo akkamitti ilaalaa jira OPDO. Uummanni Oromoo waan kana akkaataan nuti ilaaluutti jiru kanaan duras bifuma jijjiirataatuma haaluma kanaan waan dhufee waan har'a Lammaa Magarsaa irratti callaa miti wanni kun Muktaar Kadiris gaafa jalqaba gara pirezidaantummaa naannoo Oromiyaatti dhufu waan inni dubbatee jira waan hedduu pirezidaantonni achiin dura turanis waan san akka hin dalannee fi humna dalaguus akka hin qabne uummannis mirkaneessee dhibbaan dhibbatti amanaa hin beeka waan kana akka hin goone humni duubaan isa ajaju waan jiruufi maaliif jennaan nutis taajjabbii guddaatti jira haasaa pirezidaantichaa irratti akka haaseen waan dalagaa dalagusa yoo fiixaan kabaas ta'e waan gaarii ammoo kun waanuma kanaan dura diinni bifa pirezidaantii afaan qabataniitiin nama sobaatiin hagammaa uummata sobaa uummata miidhaa turan waan ta'eef uummanni waan takkaawwan inni haasaa kana gammadees fudhatees dhugaa jedhus hin jiru jiraachuu illee hin danda'u fuulduratti kana wanne uummannis anis mirkaneessuu danda'u jechuudha. Oduu keenya taanuun mootummaan wayyaanee mormii uummanni Oromoo Oromiyaa walaboomsee mataasaafis bilisummaan biyya isaa Oromiyaa keessatti ofiin of bulchuu fi kan isaatti sabboomuuf ganna tokko guutuuf walitti fufiinsaan geggeessaa ture dhaamsuuf mootummaan wayyaanee labsii yeroo muddamaa labsuun ilmaan Oromoo xinnaa haga guddaatti mana hidhaatti guuree kaanis yeroo mormii fi erga mormiin xinnoo lajab jedhee booda rasaasaan kan obbaasaa ture ammas itti jiru. Hooggantoota paartiilee Koongireesii Federaalawaa Oromoo qabsoo karaa nagaan biyya keessatti geggeessaa jiran kanneen akka Dr. Mararaa Guddinaa, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Addisuu Bullaallaa, Obbo Dajanee Xaafaa fi kanneen hafan danuus mana hidhaatti gidirsaa kan jiru. Roobii kaleessaa hammoo hidhamtoota Oromoo kumaatamaa hedduu keessaa muraasa hooggantoota paartii KFO dabalatee mana murtiitti dhiyeessuun gabaafameera. Dhimma kana irratti jiraattonni yaada raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kennaniin mootummaan wayyaanee mootummaa nagaan beekne waan ta'eef afaan inni beekuun waliin dubbachuu malee falli biroo akka hin jirre afaan hoogganni Oromoos ta'e uummanni Oromoo wayyaanee waliin ittiin dubbatus afaan qawwee qofa ta'uu qaba. Kanas ammoo mudannoo hooggantoota keenya mudataa jiru kanarraa barnoota argachuu qabna. Erga hidhaa duutii fi aarrisaan nurraa hafne kana booda mootummaa wayyaanee waliin nagaan tasa waan hin jirreef afaan qawwee qofatu nuuf fura jechuun kan himan Oromoota biyya keessaa dhimma kanaan wal qabsiisee xiiqiin dhugaasaa gaaffii gaafatedha. Kunis qophii addaa keenya keessatti kan isiniif dhihaatu ta'a. Oduu booda hordofuu hin dagatinaa. Oduu keenya dhumaatiin dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo dhaabni wayyaanonni bixxillatanii fi gannoota 27 darban kanas mootummaa wayyaaneef ija gurra harka miila ta'uun ilmaan Oromoo qarreeyyii garee Oromoo fi Oromiyaaf bu'aa guddoo buusan adamsuun fixaa fi ficcisiisaa kan ture har'as akkuma waggoottan darbanii tooftaalee ittiin ilmaan Oromoo saamuun mootummaan wayyaanee diinagdeen utubuuf mala dha'ataa jiraatuun himameera. Tooftaa ittiin OPDO'n Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti ittiin maallaqa guuraa jirtu keessaa muraasni maqaa ispoortii kaffaltii milishaa fi lammiilee beelayaniif gargaarsa godhaa jechuun uummata Oromoo irraa mataa mataatti maallaqa guuraa jiraatu kan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himan jiraattota godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbiirraa. Gabaasa guutuu oduu kanaa xiiqii dhugaasaatu harkaa qaba. Hergamtoonni wayyaanee hanota Oromiyaa cufa keessatti maqaa misoomaan daachuun maallaqa jiraattota irraa guuraa jiraatu kan himan Oromtichi bilbilaan odeeffanne kun maallaqni mata mataatti Oromoo irraa guuramaa jiru kunis maqaaf misoomaaf haa jedhamu malee ayyaana hundeeffama dhaabbata Dimokiraataa Oromoo ittiin ayyaanessuuf kan deemanidha kan jedhan namni kun. Kanas immoo kabaja ayyaana OPDO gana 27 maallaqa buusaa yoo uummataan jedhan uummatni Oromoo tole jedhee maallaqa waan hin buufneef tooftaa garaagaraa fayyadamuun maallaqa guuraa jiraatuu fi ammaan achii ulii uummanni Oromoo eenyuufuu akkan goyyomnes akkas jechuun himan.
keessaa baasanii tooftaa kanaan uummata yoo gaafatan haalichi baay'ee waan itti ulfaatuuf jedhaniiti haala uummataa kana beekanii waan biraa gahaniif fakkeenyaaf kanneen akka ispoortii fakkiidhaan kaleessa deemgaddagaa fi dargaggoon biyyaa gaggaafatu sana fakkiin akka birrii 2-3 gaafatan nam tokko qarshii dhuunfaa gaafachuudhaan tokkoffaa mataa isaanii ijaarratanii fuulaa deebifatanii ayyaana irratti dhimma ba'aa jiru. Hundumtuu kana gurra keessaa waan qabuuf ispoortiif yoo ta'e nuti kubbaa kan miillaas ta'e kasaaphanaa bitannee ofii keenyaa ta'uu dandeenya qarshii fudhan nama tokkorraa fuudhuun kan isaa mijamoo maalidha. Ana tokko keessaa sitti mul'atu nam tokkorraa qarshii fudhan fuudhu jechuun namni sa'aatii kana ulfaatu san sana yaadee uummanni illee jira akka aanaa ani fayyadu jechuudha. Wanti biyyattii keessatti raawwatamu aanaa tokko dhufe aanaa biraa immoo yaadni biraa jiraata hin jedhamne yaadni hin jiru walumaa galmaa guutummaa biyyatti wanti raawwatamu jechuu barbaade aanaa tokkoo fi naannoo mataa isaanii kan uummatanii qaban walumaa galmaa Oromiyaa yookaan biyyattii ta'uu danda'a. Egaa kun immoo kanaan osoo jiru pirezidaantii naannoo Oromiyaadha akka OPDO obbo Lammaa Magarsaa uummanni Oromoo carraa dhumaa nuuf kenneera akka bulchinuu fi amantaas nurratti qabaateera. Kanaaf kana booda uummata kanaaf hojjetuu qabnaa haaromsi dhufuu qabaa waan jedhu magaalaa Adaamaatti ol gahii dhiyeenya kana teessisan irratti dubbataa ture. Kanoo uummanni Oromoo akkamittiin ilaalaa jira? Ganna tokko guutuu yeroo hidhattoonni mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo gaaffii mirgaa gaafatanii daandii irratti obbaasaa ba'anii har'ammoo deebisee uummanni Oromoo carraa nuu kenneerraa uummata kanaaf hojjenna jedhee kan inni ololinni oofaa jiru kana uummata attamitti ilaalaa jira? Goyyomsaa kana uummati waan fudhatutti fakkaata? Kabiraan immoo attamitti jira mormiin yookaan immoo falmiin mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa walaboomsee bilisummaa biyya isaa keessa jiraatuuf ka ilmaan Oromoo kumaatamni lubbuutti dhaban kan kitilaan lakkaayaman qaamaaf lafa itti caban gara kamitti deemaa jira? Uummata goyoomsanii umurii aangoo isaanii dheereffatu wanti jedhu hidhaa abidda buutee ta'ee jira. Akkamittiin kana afaan guutee siin jedha parsantii guutee kanneen kana siin jedhu mee feesbuuka gubbaatti hogguu isaan akkana jedhanii gaddifatan oduu isaan miidiyaa qabatanii lallaban kaleessa dhingada waan hin raawwatin har'a umurii isaanii dheereffachuudhaaf tooftaa fuula jijjiirratanii isa qofa keessaa gorfatanii fuula isaanii gara uummataatti as deebisuun soba dubbii uummanni isaa kana miidiyaa qabatanii akka harree hadaa kun nurratti yoo gabrummaa dheeressuudhaa hin taane bilisummaa labsuudha jedhee dhugaatii jedhamu amanaan jiru. Sababni isaa inni nama tokko uummata Oromoo jechuun immoo kumaa kitila hedduutiin lakkaa'ame isa lakkoofsa irra darbee alaamoo kan mana adagaa fi baqiisa gubbaa jiru kan lubbuudhaan itti irbaata qurxummii ta'etu jira waan ta'eef uummanni isaa kana lamuu hin goyomus goyomaas hin jiru nam tokko keessaa ofiisa innillee pirezidaantii Oromiyaa isaaniif kan jiruuti. Namni isaan uummata Oromoo boriin hojjetaa uummata Oromoo hojjechiisuu danda'a. Oromiyaa kallacha mataa isheetiin dhaabsisuu danda'a. Namni isaan jedhanii hojjechuu qaban Jawaar osoo dhufee akka amma Lammaa Magarsaa jedhe jettu kan osoo jiree uummanni Oromoo takka simannaa qabaachaa jiru. Namni Oromiyaa walaboomte dhugoomsuun akka danda'amu waan si'achi uummata dhuunfaatiin gorsanii yookaan haasaa namaatiin jijjiisanii yaada uummataa kallattii qabsanii jiru. Beekkatee taa'ee itti gubatee itti madaa'ee abbaan ilma isaa ilmi abbaa isaa haadhi ilma seera yeroo awwaala dhabdee dirqiidhaan awwaala gurbaarraa osoo inni hin awwaalamiin dura saanduqa gubbaa teessee nama kanas gochisiise hunda har'a inni miidiyaatiin as ba'ee dubbateef inni fudhatamanii amanaa waan ta'eef uummanni of keessatti tokko jiru. Oduun keenya guyyaa har'aaf qabanne haga kana qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii. Uummanni Oromoo erga gaafa gargaarsa qawwee mootonni Habashaa mootummaa warra dhiyaarraa argataniin kolonii Habashootaatti kufee as abadan falmaarraa boqoteen beeku. Qabsoo kanas bifa garaagaraa inni ittiin geggeessaa ture keessaa tokko impaayeruma Itoophiyaa san keessatti mirgi uummata Oromoo kabajamee akka jiraachuu danda'u taasisuu isa jedhu ture. Kunis kan ta'uu danda'eef Oromoon saba gara laafes ta'uu isaan malee seenaa hamtuun sabni Oromoo Habashoota waliin qabu kanneen akka duguuginsa sanyii calii calanqoo haraa calanqoo lolaa akkasumas harka muraa fi arma muraa aannolee dabalatee gochoonni bineensummaa mootota Habashaan Oromoo irratti raawwatamanis tasuma kan qabsoo karaa nagaaf Oromoo kakaasan hin turre. Arras jaarraa 21 keessoo kanatti uummata Oromoo irreeffatee humaasaaf galata galchuuf bushooftuu har-harsadeetti onkoloolessa 2 bara 2016 walitti dhufe irratti rasaasa roobsuun uummata Oromoo irratti duguuginsa sanyii mootummaan koloneeffataa wayyaanee raawwates madaa koloneeffattoonni Habashaa isa duraa Oromoo madeessanitti dabalamuun bara baraan kan yaadatamudha.
osoodhuma madaa kana cufayyuu qabu uummanni Oromoo qabsoo karaa nagaa geggeessaa tureera. Garuu akkuma isa irraadhaa qabsoo karaa nagaan geggeeffamu kanarraa miidhaa malee akka yaadametti bu'aan irraa argamuu hin dandeenye. Kanumaaf gaaga'oottan 40 darban kana Oromoon carraaqqii yeroo dheeraa booda Oromiyaa afaan qawween dhabe deebisee afaan qawween deeffachuuf qabsoo hidhannootti kan inni seene. Haa ta'uutii qabsoon hidhannoo gan'oottan dheeraa kana dura eegalamte bu'aa ba'iin itti heddummachuun guullis mudachuun wal nun falmisiisu. Dhaabbileen yookaan paartileen siyaasa Oromoo kan sabboontonni danuun irraa qooda fudhatanis biyya keessatti qabsoo karaa nagaa kana yeroo garaagaraatti tuma jiran. Ta'us hireen isaanii akkuma Oromoo kaanii hidhaa fi ajjeechaa ta'aa jira. Hooggantoota paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo qareeyyii fi sabaafis quuqama olaanaa qabanis kan mudatee jiru isuma kana. Egaa dhimma kanaan wal qabsiisee kan yaada isaan weeree dhaggeeffataan keenya tokkos qabsoo karaa nagaan gaaffii mirgaas gaafachuun ta'ee qabsaa'uun erga bu'aansaa hidhaa fi ajjeechaa ta'ee akka filannootti qabsoo karaa nagaa geggeeffamu kana qabachuurraa qabsoo hidhannootti fuuleffachuu wayyuu laata gaaffii jedhuuf Oromtichi yaada isaanii nuuf kennan akkas jechuun yaada isaanii haansan. Qabsoon uummatni Oromoo gara kallattiin itti fuuleffatee jiru inni dhugaan Oromoo fi Oromiyaa kallacha godhatee jiraatu sana lafa barbaada uummanni nama biraa keessatti gadda eessaa dhufeensaa hin beekamne yookaan immoo qoratamee biraan gahamnee fi sirni gadaa inni dhugaan keessatti bu'uureffatee qabsoo kana galmaan kan geenye yookaan immoo bilisummaa kana keessatti sirni isaa dhugaan addunyaaf fakkeenya ta'e hamma hojiirra hin oolle Oromoon isa kana fudhata. Kanaafuu kaayyoon Oromoo inni sirrii fi kallattii qabeessa ta'e Oromiyaa wala boonfachuu fi Oromoo ilmoo isaa dhala isaatiin sirna mataa isaatii sagaleessa qabu sanaa fi addunyaaf fakkeenya ta'e sanaan buluu barbaadudha. Mootonni abbaa irree nagaan beekan afaan isaan beekan afaan qawweeti. Ta'us qaamni hidhannoon jijjiiramni nu dhufa jedhu immoo moggaa taa'uun furmaata waan hin finneef uummata gidduutti argamuun qabsoo hidhannoo godhuu qabas jedhu dhaggeeffataan keenya kun. Qabsoon Oromoo karaa nagaa yoo deemu hooggantoota isaa gara mana gabaattis ta'ee lubbuutiinis dhabamsiisuu danda'a jennee kana kutannu yoo ta'e qabsoo keenya gara kallattii tokkotti oofuu qofti gara bilisummaatti nu geessu ammas taanaan kallattii qawweetiinis dhufuu qabaa yoo jennee kan herreegnee karaa nagaa kana abdii kutannee yookaan immoo meeshaan dirqama nu barbaachisan akkaatiin yoo mormannu yookaan immoo dhabna yookaan miidhuna jennee kan abdii kutannu yoo taanis immoo sirrii dhabamni isaa kallattii in adeemamuu qabu addunyaa waa ta'e Oromoo nama batte hedduu qabne dararaatu takkaan jalaa ajjeese takkaan mana dabaatti jalaa gursee malee Oromiyaa nama bilisoomte miti namoota adda duree ta'anii Oromiyaaf dhugummaadhaan dubbatan kana fakkeenya godhanneeti ofii keenya itti wareeguun dirqii ta'anidha. Karaa nagaa isa dhufe kallattii nagummaa isaatiin xiinxallee kan dhuguma fakkeenyaaf Obbo Baqqalaa Garbaa suuraa yoo san lamaan ilaalla dhugummaadhaan ofii isaaniitti wareeganii wanti saba ofiif wareegamuu caalaa nama gammachiisu dararamuu caalaa nama barsiisu akka kan jirretti dhugaa isaanii jala muranii har'allee irra deebi'anii dubbatu. Karaa meeshaatiin uummata bilisoomsinaa jedhee kan yaadu yoo jiraatallee xiinxalame isa kamtu afaan qofaan immoo dhuguma gochaadhaan gama kanaan uummataaf jiruu oolchuu barbaadu. Maqaa sabaatiin ofiisaa ijaaree maatii isaa yookaan immoo dhalli jalaatti hojii irrachuu barbaada isa jedhu uummanni kan mataa irratti adda baafate kallattii ittiin adeemamuu qabu bilisummaa irratti natti geessu bicha gama ka'uun yalmicha ga'uu qaba isa jedhu adda baafate jabinaan kallattiin biraan osoo bilisummaa geessu jiraate illee uummanni isaa filannoo mataa isaatiin gama itti adeemamuu qabuun adeemuu qabaan jedhana. Egaa ilmaan Oromoodhaa qaqqaalii hedduunis jijjiiramni dhufuu danda'a karaa qabsoo nagaa godhamuun jedhanii yaalaniiru hin taane haa ta'uti uummata Oromoo dammaqsuu fi Oromoon afaan tokkoon wal dhagee akka ka'u godhuu irratti hojii guddaadha hojjetan. Haa ta'uti mootummaan koloneeffataa wayyaanis haa ta'u mootummootni Abashaa kanaan isa dura turan kan isaan beekan afaan qawween dhufanii afaan qawwee qofaan ka'uu kanaafiyyuu Oromiyaan wal boomuu fi yoo Oromoon hidhatee yoo ijaarame yoo wal dhagee yoo jala deeme afaan qawwee malee ka'uu hin danda'ani keessumaati mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa yookaan walabummaan Oromiyaa mirkanaa'uudhaa fi afaan qawwee qofaatu deebii laatuu danda'a warri jedhanis immoo jiru. Mee ati maal jettaa waa'ee afaan qawwee yookaan hidhannoo kanarratti? Inni kun waan gaaffii qabu mootummaa abbaa irree kan namni tokko waggaa 27 yookaan 8 bulchuudhaaf filuma beekamaadhuma bakka kun olaantummaa mataa isaatiin hacuuccaa sabaa geggeesseetu wanti gaaffii kana karaa humnaati bakkaan sochoofna kan yoo jiraate qaamni akkasii kan jiru yoo jiraate kophaa isaa ta'u maal jechuun qaban gama dhiibbaa geessuutiin gama sochii adda addaa uummataatti makamanii bilisummaa Oromoo dhiyeessuutiin kophaa isaanii gamas gooranii yookaan iddoo da'oo qabataniitiin achas loluu qofa osoo hin taane uummata har'a harka qullaa ta'e waan ittiin dhagaa fi iskiriiptoo malee warqabneef tumsa godha.
godhanii bifa danda'amaa ta'e bifa dhufa ta'eetiin uummata akka meeshaa yoo dhugaa bittinuudhaan bilisummaan Oromoo biyyoota keenya tokko keessatti. Kanaaf uummata keessa galuu qaba dhimmi kun qophaa'aa hojjechuu qabu dhaabni kun dhaabni bilisummaa Oromoo gama warraaqsa gama lolaatiin aangoorraatiin wayyaanii buusee kun akkasitti ta'uu qaba. Uummata keessa galee uummataan ijaaramee uummata ijaaree uummata godhee yoo hin kaan ammas qophaa ofiin socho'anii wayyaanaa qofisan baay'ee ulfaata. Jaarmiyaan siyaasaa kan afaan qawweedhaan jijjiiramni dhufuu danda'a kan jedhu moggaa ta'uu qofa tun ta'in uummata keessa seenee uummata wajjin hojjetuu qabaadha kan itti jedhaa jirtu. Haa ta'uti uummanni Oromoo waggaa dheeraadhaaf jaarmiyaa akkasii eegaa ture arras eegaa jira. Inni kun immoo yeroo gabrummaa yookaan kolonii kan uummata Oromoo irratti dheeressaa jira. Uummanni Oromoo kana duras ofirratti hirkateetti kan inni qabsa'aa ture qabsa'aas jiru. Oromoo numti biyya keessatti hoogganama taasaa godhatee ofiin of ijaaree hin maallaqa qabu hidhachiisee dargaggeessi hidhatee mootummaa kana dura dhaabbatuu hin danda'u. Fakkeenyaaf yeroo mormiin jabaatee ture sana osoo Oromoon hidhannoo qabaate biyyuma keessatti Oromoon ofirratti hirkatee jijjiirama fiduu hin danda'u ture. Amma jaarmiyaa siyaasaa iddoo biraa jiru eegu. Qabsoon kunoo kan Oromooti qabsaa jira arras. Gaaffii bareedaa gammadamee uummanni kaleessa eeggadda meeshaa ofii sabeen sun toortaa mataa isaatii kaleessa eeggadda wayyaanii ijaaree achees qabuutti isa fide maal jechuu barbaade uummanni kun dura meeshaa mataa isaatii mana shana hordoftuutti meeshaa tokko dhabde har'a jiru dhugaasitti muudhaaf warra eeyyamaan kan mataa isaaniitti baasanii xiqqoo isaanii waliin galte hunda harkaan isa saaban gara karaa mataa isaaniitti jedhanii har'a deebiin meeshaa kana argachuudhaaf uummanni karee somba mataa gubbaa fannisanii qaqqabu dadhabde jala taa'e roora gungun osoo bakka meeshaan humni isaa inni bitachuu danda'u argatu uummanni har'a ofirratti mul'ate isaa maal jechuu barbaadanii bakka meeshaa osoo seeteetti baadu maal akka hin jedhu qoosaa raabsatu garas kanatu sadii alee sadii gadda tooftaa mata qabu. Yaadni dhaggeeffataa keenya kan raagasuma yeroo biroos akkuma kana mata duree biraa qabaannee qophii keenya addaa keessatti keessummaa keenya qabannee isinitti deebina hagasitti nagaan nu jiraadha. Jabaatu kayyoobe simboona sabni kee dhangala'ee nafuu lafatti dhiigee bilisummaan dachaadhaan dalagumaa kee ulfina kabajaa olka'iyaa sababoo walmardu beekamar yaa sababoo oromoo dhayyimee beekamar dhibee teenyaaf tokko taanee abarbaannu falaa dhawii halee limalee dinarralee jintolaa dhoyne halee hellu malee ninu yaadtolaa. Iyartuun geenye roorrifamnee kanamaa jiraachuu dadhabnee qabeenya keenyarraa argamnee jiraachuun nu bayaa dadhabnee. Egaan dhaggeeffattoota keenya qophii keenyatti akka gammadaa jirtan abdii isinitti qaban. Mee amma immoo wallee eegalle kana waliin caqasa gara qophii keenyatti aanu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa guyyaarraa Sabaloo Kadiriittiin isin dabarsa. Kumutu faana dirteef laala taqaamni tokko waliin haasuu dhabnee maaliif waliin rakkoo reefuun biroomnu uumamaanii hiddaa dhiigaan tokko bittinnoylee hanga yoomii alagaaf taana hirkoo. Sirni gadaa Oromoo bu'uura siidaa nageenyaa kan hiddi isaa mirgoota namaa beeyladootaa fi bineensota bosonaa marallee hammatee ijaarame kan dameen isaa danuu gaaddisni isaatiis bal'aa akkuma caayaa odaatti fakkeeffamu ture. Gaafa sirna kabajamaa kana humnaan gita bittootaa fi koloneeffattoota sirna nafxanyaatiin saamamuu fi eenyummaan isaa duraa diddiigame irraa hanga arraa garuu marruun koloneeffattootaa irrumatti wal dabraa dhuftus sabni kun biyyaa fi sirna isaas bilisaan kennee callisee harka maratee guyyaa tokko oolee halkan tokkos bulee hin beeku. Quuqamtootaa fi qabsaa'onni saba kanaa yeroo gara yerootti saba kabajaan irraa mulqame kana deebisanii gonfachiisuuf biyya isaaniitis
walabummaa dursan deebisanii fi ulfina kaleessan itti horuuf dirri cinaacha isaanii itillee qabatee hin beeku. Ilmaan Oromoo eega gaafa dura dhaabbannuu fi diddaa sirna kolonii nafxanyootaa irraa jalqabanii hanga irraa qabsoo unkaa adda addaatiin utubanii ittuma cichanii lafarra shorroo isaa turanillee garuu galma barbaadamuu kan ganama bahaniif saniin gahuun hin danda'amne. Qabsoo bara baraan dhiigni itti dhangala'aa lafeen itti cabaa lubbuu danuun itti wareegamaa as geessitan goolabbii bareedaa injifannoo urgooytuun faayamte itti godhuun dirqama ta'a. Yaa uummata Oromoo walabummaa Oromiyaa guutumaa guututti gonfannee sirna baroota dhibbaaf irraa agabnee hawwii qofaan itti abjoochaa turree fi miiraan itti gororaa jiraachaa jirru sirna gadaa deebifachuuf qabxiilee armaan gadii kana hojii irra oolchuun gaariidha. Tokkoffaa ummanni diina danuu qabu kan qabsoo fi warraa'isi gurguddaa baay'een irraa eegamu tokko xurree qabsoo keessa wayita imalutti yoo addaan faffacaa deemuuf kan yaalu ta'e akkuma firii boqqolloota lafarra facaatee lukkuun guuramtuutti funaanameeti dhuma. Nuti ummanni Oromootiis keessaafuu yeroo ammaa kanatti haaluma kamiinuu tasa bittinnoo inni taanaan tokko tokkoon diinaan laqaaqamnee dhumuu keenya hin oolu. Kana booda yoo qabsoorraa kan laafnu ta'e hidda gabrummaa hamaa buqqisuun ulfaatu kan ka'ammaa kanarra caalu akka ifirratti saarsif gaffa geessinee baruudha qabna. Kanaafuu amma tarkaanfiin keenya kan dhumaa sadarkaa jalaa hanga gararreetti ummanni Oromoo ijaaramee diinatti suduuddachuu qofa akka ta'e hubachuun kan biyya keessaa fi kan biyya alaatiis gamtummaa dhugaa irratti hundooyteen wal qabachuu fi wal maxxanfachuuf bobaa waliif banuudha qaba. Lammaffaa ijaarsa hawaasaa irratti hojjechuun bu'uura warraa'isa cimaa fi siranaa gadhaabuun qabsoo fuulduratti furgisuuf fayyaduu madditti humnaa fi diinagdee qabsoo bifa faffaca'een turees gurmeessuu fi kan sirnaan hin maddine cobsuuf illee baay'ee barbaachisaadha. Beeytoonnii fi dhimmamtoonni qabsoo Oromootiis tooftaa hawaasa kana sadarkaa walitti ijaaru humna isaaniitiis jabeessuu fi irree akka cimsatan godhuu danda'u diriirsuun dirqama ta'a. Saba kana humna falmatuun itti horuun imala jalqabne kana milkii dachaan goola buudhanu dandeessisa. Kanaaf marti keenya murannoo fi kutannoo takka qabaannaan gama tokko gallee tulluu guddoo gabrummaa tana laaftumatti fonqolchuu akka dandeenyu baruun gaariidha. Sadaffaa qabsoo haala addaatiin ilmaan Oromoo durirraa finiinsaadhaa turan tan lubbuun kumoota meeqa itti wareegamaa dhiini akka galaanaa itti yaa'aa turte tana goolabbii gaarii itti godhuuf ilmaan Oromoo marti kaanii sabbata gamtummaatiin walitti hidhamanii irree tokkummaatiin diina guddaa ilmaan Oromoo qarxam godhaa jiru kana fonqolchuuf irratti walii galuudha qaban. Kanaaf dargaggoon, shamarran, jaarsolii, hayyoon, haawwanii fi abboottiin Oromoo marti tooftaa fi mala ittiin injifannoo dachaa galmeessan wixinachuudha qaban. Afraffaa fi inni xumuraa Oromoon sirna gaarii fi ittiin bulmaata badhaadhinaa kan ta'e sirna gadaa isaa san deebifatee akkuma halee isaa san ittiin hornagamuu dirqama qabsoo itti jiru tana fiinxaan baasee Oromiyaa walaboomsee Oromoos bilisoomsuudha qaba. Oromiyaa isaa tan baroota 100 caalaa maqaan itti jijjiiramaa nyaattuun faraqaa itti wal dabraa arra geessitan yeroo xumuraatiif harkaa fi goblaa koloneeffattoota jalaa baasee ifiif irratti abboomuudha qaba. Yeroo dhumaatiif Oromiyaa teenya irratti abboomuu fi galma keenya durirraa akeekkanne san gahuuf haa hidhannu, walaa hidhachiif, haa lollu, walaa lolchiif qabsoo ifirratti hirkatteen Oromiyaa walaboomsinuu kan jedhu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kanarraati. Oromoonni bilisooma, Oromiyaan ni walabu. Raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa. Egaan dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya irraaf qindeeffanne haga kana ture. Qophii keenya yeroo biroon haga walitti deebinutti nagaa naaf jiraadhaa kan isiniin jedhus keessummeessaan keessan arra Bulii Bakkooti. Horaa bulaa.